ጊዜ ምጣቁኝ በሙላ ሁላችሁ ምጣቁኝ ታቆኛላችሁ። እረፍት እንኳን በ5 ወር አንዴ የምወጣ ልጅ ነው የነበርኩት። እኔ በጣም ስነ ስርዓት ያለው ቤተሰብ ያሳደገኝ ልጅ በህይወቴ አፍቅሬ ወይም ምን ብዬ ተንዘላዝዬ ወይም ዜና ሰርቼ የማቅ ልጅ አልነበርኩም። አዎ ቶፊቅ እሱ ጋር አረብ ሀገር እያለን ጀመረን 4 አመት 5 አመት ነው ምናምን 6 አመት ይሁን ብቻ ኮሮና ሊመጣ አካባቢ ከኮሮና በኋላ ምናምን ነው የእነሱ እንትን ያልነው ማለት ነው። እና በቃ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ትንሽ የተወሰነ ጊዜ ሳውዲ አረቢያ ነበርን። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ መጣ፣ ጠበቀኝ፣ ተጠባብቀን አብረን ኖር እና ደግሞ አብረን አሁን በሰላም በቃ ካለ እኔ ምንም አይነት ጥፋት ያጠፋሁት የለኝም። ምንም አይነት ጥፋት ያጠፋሁት ነገር የለም። በዚህ ደረጃ እኔን ለመጣል ለምን አስፈለገ? የማንኛቸውንም ስም እኮ አልጠራሁም እኮ። አሁን ላይ ጠንካራ ሁኜ ለመነሳት እኮ እየሞከርኩ የነበርኩ ልጅ ነበርኩኝ እና ጠንካራ ሁኜ ለመነሳት ተሰብሬ ለመነሳት ስሞክር ለምንድን ነው አሁንም በኋላ እየመጣችሁ ዜር ስራ እያሰራችሁ ምናምን እያስፈራራችሁ? እኔ እኮ ቤተሰብ አለኝ፣ ግን በቃ የሆነ እንትን ነገሩ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ አልፈልግም። እስቲ ቤተሰቦች ጋር እንኳን ቶፊቅን እንዳይጠሉት ወላሂ ያላደረኩት ነገር የለም። ያላደረኩት ነገር የሰው ልጅ አብሮ ይኖራል። ካልተስማማ አልፈልግም ካለ አንድ ሰው አልፈልግም ካለ ማንም ሰው ሊያስገድደው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወርደፍተ ዩቲዩብ ቻናሌ ሙዘክሪያ በገነጋን ገመ ቻናሌ ያሉፍተኒ የረው ዴራ በሲኒራ በዴጅራ በገውል ደብነስን እንጀና ነሞኒ ቻናሊ ከነፋ አረበታተኒ ማለቶ ሰብስክራይብ ሰንቱቃ ሰብስክራይብ ጎቹን ገራማ ማቲ ህየት ደበለማ ሲን እንጀዳ ወሮናን ገማሞ ሰብስክራይብ ናጎተን ገለቶማ ገመኑማኒ ኦብሌቲቴነ ፎዚያ ዮካን ፎዚራ ዋንተ ካለማ ጀቹ በርባዳ አኩማ ቤከሙ ነሞኒ ሄዱንስ ዋይ ሲራ Piraanki suma jennu hadda genne amma immoo akka wanti sun piraankii hin taane afaanuma siitiin akkuma viidiyoo irra jalqaba sinii kaa'ee dubbachaa jirti. Maaltu sadarkaa kanirraan isii gahee waan jedhu waliin ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo tana yoo fuula isii irraachi ilaaltu nama gaarummaa sitti mul'ata. Nama kabajaa xiqqoollee taatu qabu wayitii si mul'ata. Garuu kabajaan isiin maatiin kee kabajaan na guddisanii kabajaa qabaa minaamin isiin jettu isimayyuu hin fayyanne jecha. Maaliif jennaan namni kabajaa qabu tokko gaafuma dura awwala boolirraa mucaa kanatti gadi buutu. Ani gaafuma san dubbiin tun akka bakka kana geettu shakka jecha waggaa 4 akkam dura. Maaliifuu namni tokko gaafa biyya namaa dhaqee biyya namaati heerumeellee hamma fedhusuu jaalatte hamma fedhusuu ni kaallee qabaatte guyyaa san silaamaati makan keettu dhufee simatee kabajaadhaan fuudhee isatti si kennuu qaba malee inni akkasitti boolee keessatti dhaabatee sapiraayizii gochuun suni nuuf dubartoota waanuma akkasitti nuu guddoodha. Bakka namni tokko achi dhaabatee iddoo sanitti sapiraayizii nu gochuun suni nuuf akka waan jannataatti ilaallaa jecha uumama keenyarraa dubartii waan xiqqootu gammachiisa. Waan argaa kanatu itti tolalle garuu guyyama san dogongorri kun uumama jecha. Guyyama san inni akka harka guutuudha isii hin fudhanne harka guutuudha isii qeebalaa hin jirre silaa beekuu qabdi jecha. Inni diraama irratti hojjechaa jira. Isin garuu namummaa fi fayyaalummaa ofii yookaan jaalala qulqulluu kennitee fi wajjin deemaa turte. Nama ammoo piraankiin dhugaa rabbii namni tokko namni yoo hanga fedhe yuutuuba kana dalagees hanga fedhillee yoo maallaqa kan argates xiqqoo taatullee waan namummaa wayii sammuu keessaa qabaachuu qaba. Akkuma beekamu caansu yoo argitan nama 1000 fuudhe jedhee piraankii godhaa fuudhe jedhee walii yuutuubii dalagaa hunda keessaa garuu mucattii jalqaba yuutuubii wajjin eegalan yeroo miidiyaa bahus akkanitti ibsu argitanii jirtanii. TV garagaraa irra seefuu irratti illee dhiheessanii jiranii. Miidiyaa gurguddaa Itoophiyaan qabdu irratti dhihaatee waa'ee isii yeroo ibsu tasumayyuu nama diraama qofa hojii hojjetu fakkaatu. Garuu an diraama qofa hojii hojjedha jedhee waakkata. Haa ta'u immoo Fooziyaa caalii isii ibsa jechaan. Kana jechuun maali yoo jedhan isinii galadhee yaada. Fooziyaan gaafuma san
dogongorte jechuu barbaadeeti. Osoo guyyaa san kabajaadhaan akka jettu san maatiin isii guddisee kabajaadhaan wanni jette guyyama san osoo maatii isii biratti galte kabajaadhaan achirraa fuudhe haadha haga tokkollee taatu yoo dubbattillee afaan guuttee dubbachuu dandeetti jecha rakkina ofii kanallee. Kalammataa ammoo ana akka kiyyatti namni tokko jaalatte dogongortee iyyuu ayyee ittuu dabalamte dogongortee iyyuu waggaa ganaa waliin jiraate gate bakka amma maaltu si bochise. Hamma fedhe namni tokko bakka miidiyaa kana irratti yoo beekamtiillee qabaatte yoo hordoftoota horachuu barbaadde hordoftoota keetu baay'ata malee miirri yeroo tokko si cabe sun fuula namaa duratti si deebuu hin danda'u. Miidiyaa kan keetu guddata malee sammuun kan keessun miirri guyyaa duraa si hirdhate sun si guddachuu hin danda'u. Dhugaa rabbi hamma fedhe wanni fedhe yoo dhabame miidiyaa kana gubbaa irratti akkanatti fuuldura ilma namaatitti jireenya dhuunfaa ofiitiif jecha kan nama hin dhukkubne ka qaamni tokko namarraa hin hirdhanne jaalatte dhabde dhiise bakka hingaa namni tokko 3-4 illee wanni jechuun ni jira. Garuu bakka ati halaalan itti dabalamtee midhiira tokko si miidhe si biraa deema. Ati hin miidhin qofa yeroo hundaa yootummaa nama hin miidhin malee namni nama fedhe si miidhee yoo deeme bakkuma san dhaabattee boohuun yoo hamilee kan kee hir'isuu ta'e malee yoo sammuu kan kee hir'isuu ta'e malee yoo mataa kan kee kana fayyaa kan kee kana miidhuu ta'e malee yoo nama biratti si xiqqeessuu ta'e malee wannummaan dabalu maalinni. Kana gaggaafinatti dubartoonni yeroo baay'ee yoo jaarsaa wal dhabdes yoo abbaa jaalalleesiitii wal dhabdes achuma dhaabattee boohuun qabdu bakka waan rabbi fide hagasuma waliin jiraatta jedhee wajjin jiraatte deeme. Kalaas kabiraa rabbi naaf haa hiru jettee tasgabbii ofiitiin jireenya ofiitti oofuu qabdi malee akkana na godhee akkas na godhee achiin guyyaa hunda argaa turtan yeroo dheeraadhaaf piraanka walirratti dalan amma booda waliin barbaanne amma booda akkana jechanii deebanii guyyaa 3 booda piraankidha jedhan. Isa ammaa kana san piraankima jedhaa ture dhugaa rabbi. Kaleessa imimmaan isii kana xiqqoo si ilaaleeti rifadhe malee tasumaayyuu wanni kun dhugumaan irratti raawwatame yookaan dhugumaan gargar bahanii jedhee hin yaanne jechaadha. Waa'ee isaallee akkas gunnaa beetii keessa oolaa maarree waan garaagaraa jechaa oolte. Namni akkana kun dammoo yoo sirraa deeme alhamdulillah bagan irraa deeme jechuu qabda. Maaliif jennaan dhiirri bakka gadheetti argamu sillee bakkuma gadheessan si dhaaba malee wanni inni si dabalu tokko hin jiru jecha jireenya kan kee kana keessatti illee fuuldura illee yoo wajjin tarkaanfatte ba'ama sitti ta'a malee wanni si dabalu hin jiru jecha. Kanaafuu namni tokko dubartiin tokko jabduu ta'uu qabdi yeroo hunda kutattuu ta'uu qabdi yoo boottillee of keessatti dhokattee boohaa garuu miidiyaa irratti osoo gadi baatee boohuu baatte wanni tokkoof osoo mararfamaa ooluu baatte irra gaariidha jedhee yaadani. Isinis yaada qabdan koomentii jalatti dhiheeffadha. Waan hangammaa na hordoftanii fi galatoomaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Homaa kafaltii akkasiin hin barbaachisu wal haa guddifnu isiiyyuu dhattanii jalatti bu'aa turtanii wayita isiin piraankii isin gootullee dhugama mo'aa afaan oromootiin jalatti bu'aa turtanii. Anallee intala oromootii obboleettii teessanii yoo sabskiraayib na gootan isin jaalladha galatoomaa.